Raadiyoo Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangataa, waaqa sagaltaman galmaa, waaqa sargan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa siiqqaayyoo, barri nagaa ta'u, bariin nagaa ta'u, galgalli nagaa ta'u, ganamni nagaa ta'u, handuula mirgaan haa galu. Har'a bitootessa 5 bara 2018 gaafa kamisaati. Kamis immoo naannee torbeedhaan gaafa dhufu kan isin bira gahu qophii Simbirtuuti. Dhaggeeffattoota keenya biyya keessaaf biyyaan baa jirtan bakka jirtanitti aishamaa nageenya badaadhaa isiniin jennerraa. Kun raadiyoo Simbirtuu irraa kan isinii darbu qophii har'aati. Qophii har'aa kana keessatti wanta lama isinii qopheessineerra jalqaba oduudha. Oduu booda immoo sirba Kadir Saidii fi Almaas Tafarraa Gurraa isin buuse isaa booda gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa keenya har'aa hayyuu tokko Kanaadaarraati haala biyya keessaa kan nutiin xalaniif qabannee dhiyaanneerra. Irraa waa hubattu ka jedhu abdii qabna amarree hanga xumuraatti waliin turaan akkuma nagaanii affeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya yaada keessanis nuun ga'uun dagatiina akkuma kanaan dura fooyyana qophii keenyaaf ga'ee waan qabuufi amma gara oduutti dabarra. Muummichi ministeera haaraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasaa gaafa muudamaa isaanii kan isaan godhan harki caalaansaa warra sirna darbee leellisanii fi olaantummaa tokkummaa Itoophiyaa fedhan kan gammachiise ture jedhanii hayyoon qorannoo fi barsiisaa dinagdee yuunivarsiitii Waterloo. Dr. Abiy Ahmed jedhan Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti jijjiirama waaraa fiduu kan fedhan yoo ta'e dursa labsii yeroo muddamaa kaasu adda bilisummaa Oromoo dabalatee dhaabbilee siyaasaa mara wajjiniin nagaa buufachuu yakkamtoota seeratti dhiyeessuu fi hidhamtoota siyaasaa cufa dafanii hiikuu qabu jedhani pirezidantiin waldaa qorannoo Oromoo gadaa kana Dr. Tafarii Margoo addatti raadiyoo Simbirtuu wajjiniin marii yeroo godhan. Kanaadaarraa yuunivarsiitii Waterloo keessatti qorataa fi barsiisaa saayinsii dinagdee kan ta'an Dr. Tafarii Margoo akka jedhanitti uummanni hunduu kan beekuu qabu Itoophiyaa keessatti amma filannoon muummicha ministeeraa uummataatiin hin godhamne kan ta'e muudama Addawaawwiin waliif kennedha. Dr. Abiyyiinis muummicha ministeeraa kan ta'an Addawaawwiitiin bakka bu'uuni malee filannoo uummataatiin miti. Kanammoo qabsoo godhameen kan achi ta'an ta'uu beekuu qabu jedhani. Biyya akkanaa galatti Itoophiyaa hagaree siif jennee yookiin siif jiraannee siif duunaa waan jedhu natti fakkaata gabaabaadhumatti. Ani dhugaadhuma dubbachuudhaa fi haasaan jabana darbii keessa dhaggeeffachaa guddadhee na yaadachiise. Haasaan inni godhe baay'ee wanta jaallatan fakkaatu. Itoophiyaan waggaa 27-28 booda deebitee dhalattee warra jedhan fa'itu jiru. Haasaa biyyi kanaan akkasittan ilaala. Dhaabbii poolitikaa biyya kana bushaa ture waggoota 27-28 fi tokkichuma. TRDF pirinsipilii tokko qabu, kaayyoo tokko qabu, achi keessatti garaagarummaan personalii jiraachuu hin danda'a sababa filatu irraan kan ka'e malee dhaabni siyaasaa kun tokkichuma. Wanti fundamentally jijjiirame hin jiru. Wal muudanii aangoo poolitikaa nama tokkorraa tokkotti dabarsanii aangoon poolitikaa ammayyuu dhaaba poolitikaa tokko harka jira. Opiiyoo orgaanikii hawaasa Oromoo keessaa wanta biqile miti. Abiyyiinis muudee kan muummicha ministeeraa godhee Oromoo miti. Oromoon participating goone hawaasni bal'aan filamuu isaa irratti jechaadha. Yoollee dhiibbaa wallaansoo isaatiin as ta'e. Kanaaf muudamuun Abiyyi gaabbii Oromoo deebi'uu isaatii wajjin walitti dhufeenya madaala kaasu waan qabu natti fakkaatudha. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Tafarii Margoo wajjiniin gaaffiif deebi'ii goone booda guutummaa isaa qophii imalaa keessatti kan isinii dhiyeessinu ta'uu asumaan isin yaadachiifna. Dr. Abiy Ahmed erga muummicha ministeeraa ta'anii muudamanii kaaseellee hidhaan Oromiyaa keessatti daran cimee jiraachuutu dhaga'amaa jira. Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta'uutti kan gammadanis Aggaaroo, Jimma, Yaa'aballoo, Mooyyalee, Naqamtee, Dambiidolloo, Ambofaat dabalatee guyyoota 3 darban keessa namoota hedduutu komaandi poositiin hidhamanii jiru jedhanii maddeen maaliif gammaddanii jedhamanii.
Sabuma wal fakkaataa kanaan Gaambeellaa fi Asoosaa keessatti illee namoonni hidhaa jiru dubartootadha kan Gaambeellaa keessatti hidhaman lakkoofsaanii 3 ta'uu jedhe. Asoosaa keessatti immoo dargaggoota Oromooti hedduun kan hidhaa jiran. Erga labsii yeroo muddamaa bahee kaasee Oromiyaa keessa qofaa yoo xiqqaate namoonni 15,000 ta'an hidhamaniiru. Bakki hidhaman immoo harki caalaan isaanii mooraa waraanaa keessa, bataskaana keessa, manneen gandaa keessa, waajjiroota poolisii, manneen jeneraalotaa fi bakkoota dhoksaa keessattidha. Hidhaan kun guutummaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana kan cimee itti fufee jiru yoggaa ta'u Baahir Daaritti illee hidhaa wal fakkaataatu gaggeeffamaa jira. Achiitii namoonni 15 torbee darbe keessa kan hidhaman ta'us amma garuu hiikamaniiru. Warri Oromiyaa keessa mana murtiitti kan dhihaatan hin jirre kan jedhe maddi Simbirtuu warri hidhamaa jiran harki caalaan isaanii miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo caasaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo gara dakaa jiranii fi abbootii qabeenyaa Oromoo beekamoodha. Sababiin isaa immoo jijjiirama amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru isintu asiin ga'e yookaan abbummaadhaan sochoostuu kan deeggaraa jirtu jedhamaniitu akka madda Simbirtuutti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa haaraan hojii isaanii jalqabaa kan dursa kennan dhimma hidhaa laga Mormor waa'ee Sudaan wajjin hojjechuu fi dhimma gamtaa Afrikaafidha jedhame. Dr. Abiy Ahmed waan hidhaa laga Abbayyaa irratti waliin mari'annu jechuudhaan pirezidantii Gibxii Al-Siisiitiif bilbilanii waliin dubbataniiru. Haayaa akka jedhus argataniiru kan jedhe maddi keenya. Sudaaniin illee dubbisuudhaan akkuma duraan walii gallee jirrutti achirraan mormitoota keenya nurraa qabaa jedhanii gaafatantu himame. Nuti immoo ibsaa isiniif kennina jechuun isaanii dhaga'ameera. Komishinera gamtaa Afrikaa ofitti waamanis tasgabbaahatii walgayii keessan asuma Finfinnee keessatti godhadhaa akkuma duri nagaan bu'eeraa ittiin jechuu hime oduun bahe. Taajabdoonni hedduun immoo biyyi isaanii fi uummanni waan hedduu dursuu qabu irraa osoo eegaa jiruuti dhimma alaaf dursa kennuun hojii eegaluun isaanii waan hin malle ture jedhu. Kibxata darbe galgala magaalaan Dambii Doolloo dhukaasa guddaa keessa turte. Battaluma sanatti lolli godhamaa ture eenyuu fi eenyu jidduu akka ta'e hin baramne. Bilbilis cufamee ture. Akkuma eegaleen waardiyyaan baankii Sayyoo obbo Magarsaa fi Qaaduu rasaasaatiin rukutamuutu dhaga'ame. Boodarra maddi Simbirtuu akka jedhetti waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana socho'utu komaandi poostii achi qubatee jiru haleelee jedhe. Haga oduun kun qophaa'etti intarneetii fi bilbilli achi waan tan jirreef gaaga'ama gaafas gahe hangisaa Simbirtuun addan baafanne. Kun osoo kanaan jiruuti torbee kana keessa godinoota Qellam Wallaggaa fi Wallaggaa dhiyaa bakkoota garagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo komaandi poostii isa sakatta'uuf konkolaataa lamaan warra deemaa turan galaafatee qawwee irraa hiikkatuutu dhaga'ame. Ammas torbuma kana keessa naannoo Dambii Doollootti akka waboo adamsaniif milishoota qawween hidhachiifamee turerraa waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa 60 hiikkatee jedhe oduun nagaye. Waan kana cufaaf bilbilaan qaamota garagaraa dubbisuuf kan yaalii taasifne sababa bilbilli achi nu seenuu dideef hin milkoofne. Dhaggeeffattoota keenya akkuma nu milkaa'een kan dhiyeessinu ta'a. Dhumarratti waggoota 25 darban keessatti kolugaltoonni fi godaantonni gara Awurooppaatti deemaa turan 33,293 osoo bakka yaadan hin gahin du'aniiru jedhe galaalchi Jarmanii tokko. Gaazexaan kun qoratee akka jedhetti bara 1993 irraa kaasee hanga bara darbeetti harki caalaa namoota kana galaana Mediteraaniyaa keessatti hafani. Gariin immoo biyyoota Awurooppaa bahaa erga seenanii booda achi keessatti du'anii jedhe. Isaan kana keessa kan ganna 15 illee jiraachuu eere namoonni kunneen biyyoota ardii Aashiyaa fi Afriikaarraa ka'an akka tures ibse. Dhaabbanni godaantota addunyaa akka jedhetti immoo bara darbe qofa namoonni gara Awurooppaa imalaa turan lakkoofsaanii 579 galaana Mediteraaniyaa keessatti liqimfamanii hafanii yookaan immoo eessa buuteen isaanii hin beekamne jedhe. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sirbattaanu kanaan gara qophii imalaatti dabarra.
onne torra kubate jalalti te ulfate onne torra kubate maliki nangargare nati ida jal jette raida jal jette Radio Simbirtuu irratti keessummaa qophii malaa ta'uu keessaniif Dr. Tafarii Margoo Kanaadaarraatii Yuunivarsiitii Waterluutti qorataa fi barsiisaa saayinsii dinagdee yookaan ikoonomiksii kataan akkasumas gadaa kanatti pirezidantii waldaa qorannoo Oromoo yeroo keessaniif guddaa galatoomaa Dr. Fayyaa ta'ii dassuu asitti sagantaa kanatti naafeeruuf jedhiif. Amma Oromootaa fi namoota Itoophiyaa biyya alaa biyya keessatti mata duree oduu kan ta'e akkuma impaara Itoophiyaa fi Oromiyaattis muudamuu muummicha ministeeraa Itoophiyaa keessaa ilaaluuf deemna bu'aa fi fafa inni Oromoo fi Itoophiyaadhaaf qabu yoo qabaate. Namni umrii waggaa 15 irraa kaasanii adda waa'u'ii keessatti fi Opiidoo keessatti waggaa 28 darban hojii basaasaa, hojii waraanaa fi siyaasaa dalagaa turanii hanga koloneelummaatti ka turan boodammoo baratanii dooktarii ta'an wixatte darbe muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'anii kan muudaman Dr. Abiy Ahmed Ali Abbaa Fiixaa jedhamu. Isaaniin gara fiixee aangoo kanaatti akka ba'an kan isaan taasise maani Dr. akkasiin hubattanitti tarii fedhii fi jaalala adda waa'u'ii TPLF fi Opiidoon isaaniif qaburraati moo dandeettii isaanii fi fedhii uummanni Oromoo jaalala isaaniif qaburraati moo qabsoo Oromoon itti fufinsaan godhaa ture fi kan qeerroo ka uummata Oromoo dhaabbilee siyaasaa Oromooti moo kana hundumaa walitti makama moo kana iyyuu miti ka biraan jira jettu fiixee aangoo impaara Itoophiyaatti kan isaan baase Dr. Abiy. Mee walumaa gala akkuma tu jette ani xiinxalaa siyaasaa miti ani qorataadhaa fi barsiisaa saayinsii dinagdeeti. Kana jechuun waan hawaasa tokko keessatti
yookiin ta'uu danda'u. Ija yookiin leensi hin ilaaluun qabaa jechaadha. Kanaaf deebiin siif deebisu keessatti yoo kun ta'ee sun akkas ta'uu danda'a. Waan jedhutti gargaarama. Formulation akkasitti gargaarama. Jechuun nama mirqaansuuf yookiin dallansiisuudhaaf jedhee waan hin haasa'u hin qabaatu. Egaa gaaffiin kee Abiyyiin maal aangoo kanatti tolchitee waan jedhu natti fakkaata. Akkasumadha. Filamuun Abiyyi wal'aansoo qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo waggoota 3 darbanii uummata Oromoo bal'aa hammatee jechaadha godhetu kana taasise badaa wanta walii nama falmisiisu natti fakkaatu. Jaalala Oromoo dabaachuudhaan wanta mootummaan TPLF aangootti isa ol baate natti fakkaatu. Kuni walumaa galatti kan inni mul'isu de facto political power wanta jedhamutu jira literature political economy keessatti. De facto political power kanatu harka Oromoo gadi. Jechuuni humna politikaa bakka lamatti qooduu dandeenya akka literature political economy keessatti. De facto political power, de jure political power jennee gargar qooduu dandeenya. Amma fakkeenyaa fi ammatti TPLF humna politikaa de jure jennu sana of harkaa qabu. Security'n isaan harka jira. Humniif meeshaan ittiin isaan biyya tumanii bulchan isaan harka jira. Wanti tokko isaan harka bahaa jiraatu iyyuu malee effectively the jure political power isaan harka jira. Humna waraanaa, humna tikaa, humna ittiin state Itoophiyaa sana biyya Itoophiyaa sana dirqiidhaan illee bulchuu danda'anii isaan harka jira. Dinagdeen isaan harka jiraa? Maal egaa dinagdeenis isaan harka jira mitiiree akkasii jechuun inuma danda'ama eeyyee. Garuu de facto political power Oromoon harkatti galfateera beektaa. Kanaaf sagaleen isaa dhagahamuu jalqabaa jira. Biyyoota ollaa qofatu hin ta'in walumaa gala addunyaa kanatti illee Oromoon kuni humna jabaa potentially akka inni ta'e wanta mirkaneessutu asuma mul'achaa jira. Gaaffiin isaa dhageettee horachaa jira. Kan immoo kan godhee wareegama ilmaan Oromoo waggoota 3 keessumatti jechaadha malee egaa wallaansoon Oromooillee yeroo itti dhaabbate hin qabu. Garuu bifa qindoomina qabuun sochii qeerroo bilisummaa Oromootiin ta'e adda durummaadhaan jechaadha. Waggoota muraasa darban kanaatu humna politikaa de facto political power jedhu sana harka Oromootti gashee egaa muudamuun Abiyyis abiyya kanaan hin ilaalu. Mootummaan Itoophiyaa Addawaawii jechuudha. Isa jala dhaabbileen jiran isa dabalatee keessattuu immoo dhaabbanni Dimokiraasummaa Oromoo fi deeggartoonni isaa Oromoonni gariinis warri Itoophiyaa durii sana leellisanis warri adiillee hagi tokko aangoon karaa nagaa impaara Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf walharkaa fuudhame hin baramne waan akkasii kana. Muummichi ministeeraa duraanii Hayilemaariyaam aangoo fedhiitiin gadhiisanii warri kaan aangootiin wal ajjeesuuf turanii kan jedhan tokkotu odeeffama. Dhuguma aangoon Itoophiyaa keessatti karaa nagaatiin walharkaa darbeera yeroo ammaa kana waan darbaa jira. Akkasiin hubattanitti Dr. Dhaabbii poolitikaa biyya kana bulchaa ture waggoota 27-28 fi tokkichuma TPLF jechuu dandeenya. Pirinsipilii tokko qabu, kaayyoo tokko qabu, achi keessatti garaagarummaan personalii jiraachuu hin danda'a sababa filatu irraan kan ka'e malee dhaabni siyaasaa kun tokkichuma. Wanti jijjiirame hin jiru. Wanti fundamentally jijjiirame hin jiru. Wal muudanii aangoo politikaa nama tokkorraa tokkotti dabarsanii aangoon politikaa ammayyuu dhaaba politikaa tokko harka jira. Dhibbatti jechuun hin danda'ama mitiire. Kanaafi ani jijjiirama haasa'amu kana badaanatti mul'atu. Mallee tuquu yaaltanii kanaaf muudama moo filannoodha jennaree namni hedduun jalqabaaf Oromoon aangoo qabatee jedhu dhuguma immoo muummicha ministeeraan kun kan jalqabaa natti hin fakkaatu Oromoodhaaf. Filannoodha moo muudama isa jedhu kana yoo filannoo jechuun akkuma demokiraasii isaanii yoo ta'e malee ani filannoo maaliitu ta'e muummicha ministeeraa Abiyyiin gaafatti filameen as ga'e waan jiru natti fakkaatu muudama wal muudanii. Haala amma impaayera sana keessatti dhalate ta'een dirqamanii tarii kana yoo goone tasgabbeessuu dandeenya laata jedhanii wanta wal muudan malee ani akka biraatti ni ilaalu.
Akka hayyuu tokkoo fi dhala Oromoo gaaffii Oromoo waggooti arfan addatti Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture qeerroo fi uummata Oromootiin. Kan isaan gaafatan turan maayinni waa'ee aangoo muummicha ministeeraa Oromoon akka qabatu yookaan dhaabbanni dimokiraasummaa Oromoo akka qabatudha. Deebi'eera yoo isa ta'e gaaffiin Oromoo maaliif muummicha ministeeraa qabateera ka Oromoon? Har'a gaaffiin Oromoo raafis diinaafis ifaanatti fakkaata. Yoo irra deebi'uun barbaachisaa ta'e gaaffiin Oromoo hiree ofiin murteeffachuudha. Oromoon mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa irratti qabu mirkaneeffachuudhaaf kan inni falmii bara dheeraa gochaa ture ammas itti jiru. Daangaa mirga kanaa immoo isumatu himata. Humni kamiyyuu ilaa rakkinni kee kanaa, faayinaansaa kanaa, kanatu siif madaalaa ittiin jechuu hin danda'u. Egaa mirga abbaa biyyummaa waan baay'ee of keessaa qabaa. Sana ammaa fi diddiiguudhaaf yeroo hin jiru. Garuu qabxii inni guddaan dhiphinaa fi bal'ina daangaa mirga kanaa Oromoodhumatu murteeffata. Ofiyyoo kan bittilee Oromoodhaaf kenne Oroma. Waan Oromoon murteeffatee uummate miti jechaadha dhaaba kana. Orgaanikilii hawaasa Oromoo keessaa wanta biqile miti. Abiyyiinis muudee kan muummicha ministeeraa godhee Oromoo miti. Akkuma sila jenne Oromoon paartisipeetiin goone hawaasni bal'aan filamuu isaa irratti jechaadha. Yoollee dhiibbaa wallaansoo isaatiin as bahe. Kanaaf muudamuun Abiyyi gaaffii Oromoo deebi'uu isaatii wajjin walitti dhufeenya madaala kaasu waan qabu natti fakkaatudha. Akkuma jedhee gaaffiin Oromoo gaaffii hunda qabeessa. Gaaffii wanta nama shakkisiisu miti amma ifa bahee jira. Kan akkasittan ilaala. Maaliif namni wanti tokko biyya keessaas biyya alaas Dr. Abiyyiin gaaffii Oromoof deebii kennuu danda'a yookaan immoo aangoo guddaa qabateera Oromoon kanaaf aangoo danda'a kan jedhu waan kaasanii fidhansinii kaase. Dr. Galatoomaa dhaggeeffattoota keenya Dr. Tafarii Margoo qorataa fi barsiisaa saayinsii dinagdee yuunivarsiitii Waterloo Kanaadaa keessatti kan isaan barsiisan faana mariirra jirra haala yeroo irratti nu waliin tura. Ammas kanumaan waliin qabatee Dr. Abiyyiin gaafa muudama aangoo isaanii caffee Itoophiyaatiin ragga'ee fi haasaa isaan godhan sana yoo hordoftanii jiraattan yoggaa cuunfitan ijoo dubbii isaan godhan maalinni kan isin keessaa qabattan maayini? Ijoo dubbii Dr. Abiyyi akkanaa galetti Itoophiyaa hagaree siif jennee yookiin siif jiraannee siif duunaa waan jedhu natti fakkaata gabaabaadhumatti. Ani dhugaadhuma dubbachuudhaa fi haasaan jabana darbii keessa bara ijoollummaa kootii dhaggeeffachaa guddadhee na yaadachiise beekta. Kanaaf natti fakkaata iyyuu amma gaanaareetii adda addaatu jira biyya sana keessatti warri xaqlaa gizaatii isa durii sana deebifachuu barbaadan hin jiru. As opposed to narrative submitting left waggoota 27 sana ittiin adeemte adda kan ta'e narrative Oromoo irraa kan adda ta'e. Kanaaf warri narrative xaqlaa gizaatii sana hafarsanii haasaa inni godhe baay'ee wanta jaallatan fakkaatu. Itoophiyaan abaluusaa hin beeku baay'ee waan waantuma taalaafreetii gochaa jira. Itoophiyaan waggaa 27 booda deebitee dhalattee warra jedhan fa'itu jiru. Kanaaf haasaa biyyi kanaan akkasittan ilaala. Isuma jalqabdan kanatti itti fufne dhuguma waan Ihaadegiin waggaa 27 jedhaa baay'irraallee kan haasaa isaanii keessatti mul'anne jira warra jedhan jiru. Fakkeenyaaf Abiyootawii Dimokiraasii haasaa isaanii keessan turre. Minilikiif kabaja guddaa kennuutu ture. Haayile Sillaasee jajuutu ture. Dargii jajuutu ture. Minilikii fi keessattuu immoo Haayile Sillaaseen saba Amaaraarraa kan hafe warra kaan biraatti akkam biraatti ilaalamu seenaariyoo biraatiin ka'aa ture. Hooggantoonni dhaabbattoota dimokiraasummaa uummata Oromoo hanga ammaatti turan Dr. Abiyyiin dura warri turan hundi isaaniiyyuu sirnoota kana wayita isaan akka gaariitti kaasanii hin turre. Itoophiyaas akka duriitti deebisnee ijaarraa kan jedhan tokko kaasaniiru. Warri tokkummaa Itoophiyaa leellisan jettan suni sagalee tokkoon warri uummannis namnis xiinxaltoonnis dhaabni siyaasaallee warri sina durii leellisan sun waggaa isaaniin galatoo midhanii fudhatan. Falaasama Adawaa fi Opiidiyoo hangammaatti ture bishaanitti naqan jechuudha. Amma kuni haasaa gaaf tokko ta'edha. Haasaa baay'ee ittiin uummata of barsiisedha. Keessa irratti fiilmii saayituu hin mul'ata jechuun hin danda'ama. Garuu definitively argitee asirra deemaa jennee ammatti waan taasisuuf badaa wanta qabnu natti fakkaatu dhugaatu dubbachuudhaaf. Garuu jalqabbiinsaa kana fakkaataa dhagama
mul'anni isaa immoo gara fakkaata qaammanni imaammata inni baasuuf deemu waan inni raawwachuuf deemu kaayyoon isaa immoo isa ammaa kanadha kana goonaa jedhe. Wanta ta'uudhaaf adeemu teenyee walumaan ilaalla jedhee dhumananii amananii dhaabanni keessaa bahe hin jiraa gartuu adda addaatu jiraa waan inni gochuudhaaf adeemu kana jedhanii himuun xiqqoo ishee nama rakkisaa dhuguma wanta naareetivii isa xaqlaayizaatii warra qaban sana wanta gammachiise waan hedduu haasa'ee jedhee jiraa garuu naareetivii sana deebisanii ijaaruun baay'ee ulfaataallee natti fakkaata. Kana gochuudhaaf sana goomsuudhaaf yoo Oromoon of dagate malee wanti sun deebi'ee ijaaramuudhaaf carraansa baay'ee xiqqaa natti fakkaata. Laaliga underline naa godhi yoo Oromoon akka hawaasaatti deebi'ee of dagate siin jedhe. Sila maalan siin jedhe the facts of political power effectively Oromoo bira galee jira. Akkuma amma namoonni naareetivii durii sana deebisanii ijaaruu barbaadanii carraa kanatti gargaaramanillee wanta adda addaa irratti as dhiibuudhaaf taa'uudhaaf adeemu. But at the same time amma sabni Oromoo dammaqee jala deemee wanta kana ofirraa faccisuu danda'etti sun wanta dhugoomuudhaaf taa'u natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf. Asirratti immoo Dooktorre dhaabumti isaanii dhaabbanni muraasummaa uummata Oromoo akka ejjennootti kan inni haasaa jiru karaa miidiyaa OBN's Oromoon Itoophiyaadhaaf wareegama guddaa godheeraa Oromootu ijaaree kan jedhu tokko qabu. Kanas hoogganni isaas dubbataa jira. Faallaa isaatiin immoo Oromoon mirga Oromoof jedhee Itoophiyaa irratti too qabsaa'uu kan lubbuun darbeeru mileenota ta'u. Obbo Lammaan Bahar Daar deemanii Itoophiyaan suusiidhaa jedhan. Baatii sadaasaa bara darbe keessatti immoo Itoophiyaa keessa garbummaan isaa waan turre sabni garboomeeru hin jiru. Hacuuccaa gitaatu ture jedhan. Kana jechuun akka sabaatti Oromoon hin garboomne aadaansaa, afaansaa, eenyummaansaa, abbaa biyyummaansaa hin sarbamne, maqaan Oromoo kan jijjiiramu hin godhamne, afaansaa fi jireenyi saba sanaallee badii jala hin geenye jechuudha akka sabaatti miidhamne. Kanaaf dhaabni isaaniiyyuu kana hin deeggaru jechuun danda'ama moo hin deeggara wanta Dr. Abiyyiin jedhe kan haga tokko. Sila yeroo hawaasni Oromoo yookiin Oromoon facts of political power akkatti galfatee reebuun jedhu wanta cimina fakkaatan OPDO keessatti nu mul'atan sanaan madaaluun koo miti. OPDO'n dhaaba orgaanikilii saba Oromoo keessaa biqile miti. Dhaaba kaayyoo mataa isaatii qabudha. Garuu immoo kanaan dura fakkeessuudhaaf isa ta'u yeroo kaayyoo isaaniillee sabaaf himanii yoo xiqqaatee sirna naftanyaa hacuuccaa akka sabaatti nurra ture kana fa'aa turanii. Sadammadee kana hin dhageenye garuu yoo dhuguma Itoophiyaa keessa amma fakkeenyaa fi akkuma dhammadettee hacuuccaan sabaa hin jiru jedhanii sadarkaadhuma hoogganaatti qofatu hin ta'in akka dhaabaatti illee ejjennoo isaanii isa fakkeessuudhaaf godhan sanallee jijjiiranii kuni isa new development qulqulleessanii nutti himuu qabu. Kana yoo hin godhu ta'anii ani Oromoodhaaf gaarii natti fakkaata beektaa ejjennoo isaanii gaarii baruun barbaachisaa natti fakkaata. Haasaa Dr. Abiyyi Gaa'een gaddaa hubattan Itoophiyaa kabajaa fi maqaa gaarii bakka durii qabdutti deebisnaa jedhe. Gaadhaan bakka ishee kamiiti? Kan Minilikii moo Haayile Sillaasee moo Kadargii moo waggaa 10 dura fa'aa kan turte bara IPRDF'tti deebisuu barbaadan laata haasaa isaaniirraa? Egaa dhugaan walbachuudhaaf ani haasaa akkasii gargar bu'ee keessa seenee waan inni maaggame hin qabu garuu xiinii isaa immoo dhuguma Itoophiyaa wanta jedhu akka inni emphasize godhee haasa'ee itti mul'ateera. Sun maal jechuudha isa jedhu tarkaanfiin itti fufiinsaan fudhatu irratti hundaa'a jedhee jira. Walumaa galatti darsu wanta amma biyya sanatti uumame yookiin uumamaa jiru kana itti gargaaramuudhaa fi warri Itoophiyaa ishee durii sana dhugumatti barbaadanii itti gargaaramuudhaaf carraaqqii isaan hin godhin hin jiraatu. Garuu carraaqqiin isaanii kan inni galma gahu akkanatti fakkaatutti yoo Oromoon hawaasni Oromoo qaamni saba Oromoo qaamoleen adda addaa wanta kanaan dagatanii Oromoon muummicha ministeeraa ta'eera kanaafi gaaffiin keenya inni bu'uuraa deebii argateera jedhee namuu manatti yoo gale yeroodhuma gabaabduudhaaf illee ta'uu hin danda'a yoo of dagatee dubbiin badeeraa jechaadha. Malee Oromoon yoo dhuguma
ofirratti dammaqee wanta jalqabe kana sossa'ee kaayyoon isaa bakka ga'uudhaaf wanta danda'u natti fakkaata. Wanti achirraa isa hambisu qormaata ta'a malee wanta abbaa biyyummaa isaa kaayyoo isaa guddaa sana abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf carraa inni qabu ammallee guddaa natti fakkaata. Whether Abiy likes it or not akkanatti fakkaatu. Itoophiyaan irra jirtu kun erga hundeeffamtee waggaa 150 keessatti gaafa kabajaaf maqaa guddaa uummata biyya keessaa dabalatee kan isheen qabaattettu yaadatamaa jira seenaa keessatti Dr. Walajjeesuu, Walacuucuu, biyyaa ol baasuu, aangoo humnaan tokko galaafatee yoo sunni tokko kufee sunni tokko darbee sana hanga du'u inni ofiisaa sama aangoo raari'amutti abaaraa jiraachuu beela waraana waliitiin ala maqaaf kabaja guddaa jedhamu sana qabaattee beekti. Annatti mul'atu gabaabaadhumatti. Tole. Ituu natti jette kun ta'eera ta'ee fi haala amma keessa jirru kana keessa wanti jiraachisu tokko illee hin jiru jechuun goota 20 booda jijjiiramuu bu'uuraafinne irra jedhanii dhaadataa yoo dhaga'anii gaaffiin Oromoo ammas yeroo isaa eeggatee as bahaa jedhamu mul'achaa jira. Kana jechuun akka biyyaatti waan ittiin jiranitti boonu hamma kana waliin waan ta'anii taane badaan natti mul'ata. Tarii immoo yoo jennee yoo laalle gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaatii isa jedhamu sana deebisuullee baatan fedhii fi yookaan humna yoo dhaban tarii immoo dahoo ta'uu danda'u laata Oromoodhaaf Dr. Abiyyiin waggaa aangoorra turan kana keessatti jedhamee yaadamuu danda'ama warra akkas tufatan jiran. Gaaffii guddaan gaaffii gaariin fakkaata. Akkan silatiin jedhe yoo amma Abiyyi labsii yeroo muddamaa jedhamu kana fa'aa dhabamsiisuudhaaf ituu ooleen bulin raajii jalqabe. Namoota sababa siyaasaatiin bakka adda addaatti ukkaamamanii jiran akka isaan bilisa ba'an dafee hojii jalqabe. Darbee immoo namoota amma fakkeenyaa fi waggoota darban kana keessa wanjala gurguddaa Oromoo irrattis ta'ee saba biraa irratti dalagan akka sabaattis akka nama dhuunfaattis dalagan seeratti dhiyeessuu irratti hojjetu. Caalaatti immoo dhaabbolii siyaasaa adda addaatiif warra qawweedhaan mootummaa kana mormaa jiran dabalatee jechaadha. Kan Oromoo keessaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee jechaadha. Nagaa buusuudhaaf araarfate dhuguma filamuunsaa bu'a qabeessa ta'uu ni mala ta'uu danda'a. Da'oo ta'uu danda'a moo shaffisuu malaa innati jettee egaa tarkaanfiiwwan amman kana sii tarreesse isaan fakkaatan yoo fudhate qabsoo Oromootiif bu'aa buusuu ni danda'a. Garuu akka shakkutti yoo inni kana hanqate Oromoodhaaf filamuunsaa balaa guddaa akka qabutti ni fudhatan. Balaan inni guddaan hawaasa Oromoo isa waggoota darbaniif qeerroo bilisummaa Oromoo cina hiriiree mootummaa TPLF fudhee qabee taa'uuf ijaajjuu dhorke uummata kan sossobee tasgabbeessee lafa durii kanatti deebisee kun balaa guddaa qaba beektaa Oromoodhaaf. Kun balaa guddaa qaba. Moomentamii Oromoo cabsuu danda'a jechuu kooti. Moomentamii amma wallaansoon Oromoo ittiin adeemaa jiru kana isa cabsuu danda'a. Diina Oromoo isa burjaajee jiru kanaaf yeroo bitee fi lubbuu toruu danda'a. Kun balaa guddaa fiduu danda'a. Wallaansoo Oromootiif, saba Oromootiif. Kanaaf namni keenya kana hubatee akka of hin daganne hubachiisuun barbaada adeemsu. Dr. Abiyyiin seensa kiyya irratti akkan jedhe umurii ganna 15 irraa kaasanii hojii tikaa, hojii waraanaa, loltummaa, siyaasa waliin dabalatee barumsa waliin dabalatee sirna sana keessa nama tajaajilaa turedha. Kanaaf kan amma jettan kana jijjiirama siyaasaa sirnaa biyya sana keessatti fiduu danda'u maaliif yoo fidan tarii isaanis lubbuu namoota kanaan dura hidhamanii ajjeefamanii qaamaa hir'atanii itti gaafatamuu malu jedhamee waa yaadamu. Tarii namni akka hawwuu kanatti fiduu danda'u moo fiduu hin danda'an akkasiin hubattanitti. Seenaa namicha kanaa seenaa Abiy. Seenaa dhaaba isaatii seenaadhuma poolitikaa impaayera Itoophiyaa walumaa galaa achitti dhiifnee carraan jijjiirama wayii biyya sana keessatti uumameera namoota jedhanii fi carraa laannee jechaadha. Giving the benefit of the doubt. Deebiin gaaffii keetii akkuma sila jedhee irra deddeebi'ee tarkaanfii muummichi ministeera Abiy reef itti aansee yookiin itti aanuudhaan fudhatu kanaan ifa ba'uu danda'a. Kanatu mirkaneessa. Yoo inni tarkaanfiiwwan progressive ta'an dhuguma nagaa buusuudhaaf biyya sana keessatti barbaachisaa ta'an itti fufiinsaan fudhate akka kilaasiitti fudhachuu dandeenya. Amma
jechuu hin dandeenyu. Yoo immoo dhugumatti amma seenaa namicha kanaa seenaa dhaabataa irratti legitimately namni baay'een kana gochuun hin danda'a. Ansanayyuu achitti dhiifneen jechaa jiran kana namatti deebisi garuu seenaadhumasaa waan inni keessa darbe dantaansaa maayinni dantaan akka namaatti akka nama dhuunfaatti inni qabu kan dinagdee ta'uu danda'a kan adda addaallee ta'uu hin mala. Kana irratti immoo yoo focus goone dhugaa dubbachuudhaaf muudamuunsaa yookiin opiiniyoon akka dhaabaatti wanta cimina fakkaatan kana mul'isuu jalqabuunsaa Oromoodhaa fi hamma kana bu'aa hin buusaa wanta jedhutti wanta geessu baay'een hin jiru yoo kana irratti fookasii goone jechaadha. Seenaa namicha isaa kanarratti seenaa dhaaba kanarratti akka inni itti bu'uureeffame akka inni ittiin bulmaata isaa jechaadha. Kanarratti yoo fookas goone I am pessimistic. Ammas dhaggeeffattoota keenya pirezidantii waldaa qorannoo Oromoo bara kanaa fi barsiisaaf qorataa saayinsii dinagdee yuunivarsiitii Waterloo irratti Kanaadaa keessatti Dr. Tafarii Margoo faana mariirra jirra gara xumuraatti deemaa jirra gaaffii lamaan tokko Dr. Adda bilisummaa uummata Tigraay maal keessa jira jennee ilaaluu dandeenya yoo xinnaate siyaasaatiin keessisaa jeeqamaa jiramoo ammallee jabaadhamoo yookaan immoo maal godhuu danda'a waggootii lamaan dhufan kanatti maaliif 2020tti filannoo gaggeeffama yoo filamuu Dr. Abiyyitti gammadee jiraate bu'aansa eegamee fi fufachuudha yoo immoo hin gammanne ta'e immoo akka namoonni hedduun jedhanitti maal godhuuf deema amma adda bilisummaa uummata Tigraay jettanii yaaddu maal kan jedhu amma waan isaan keessa jiran irratti fookasa goonume sirna dhaabi kun biyya sana keessatti diriirsa irraan kan ta'e sirna saamicha balda bal'aa saamicha dhaloota hegeree namoota muraasaa fi gartuu muraasa duroomse kana jechaadha. Sirna kanatu laaqii wayii keessa galee jira. Burjaaja'ee jira. Lafatti goranii wallaalanii jiru. Sadarkaadhuma wanta saammatan sanallee isaan dhabamsiisuu danda'u. Sanarra ga'anii jiru. Kanaafi wanti baay'ee waan isaan godhanii irraashinaaliin natti fakkaata keessumatti haala akkasii kana keessatti. Takka waanuma gadi fageenyaan illee irratti yaadanii mari'atanii wanta godhanii waan jiru hin fakkaatu beektaa. Sirna akkasii kana laaqiinni keessa galee jiru kana keessaa baasuun baay'ee salphaa miti. Sabaaf saba walitti naqu wanta poolisiidhaan jarri kun tarii bakki nama keessa galle kana keessaa nu baasa jedhanii wanta godhani wanta ta'e natti fakkaatana. Fedhii isaanii yookiin wanni isaanii hayyama isaanii malee wanti ta'e wanti tokkollee wanta jiru irratti hin fakkaatu. Kanammoo muun jedhu ofuma isaaniitiyyuu isaan keessatti walii galanii jiranitti akka gartuun lama faa jirutti kan odeeffamaa jiru. Kan lakkii nagaa buufnaa araara buufnaa jedhanii fi lakkii akkuma durbarre sanatti buldoos goonee nama walitti nannee saba walitti nannee akkasitti dantaa keenya tikfachuu itti fufiinsaan gochuu dandeenya warra jedhantu jiru. Kanaafi isa kamtuu irra aanee wanta isaan gochuudhaaf adeeman kana jennee tilmaamuu wanta dandeenyu natti hin fakkaatu yeroo ammaa kanatti. Maaliifi irraashinaal gatii ta'anii jiraniif. Humna isaaniitii illee wanta ta'ee jiruuf mootummooliin yookiin biyyoonni isaan bira dhaabbatanii gargaarsa adda addaa gochaafii turan dippilomaatikli karaa siyaasaa karaa dinagdee xinnoo ishee akka waan harkarraa fudhachuu illee wanta ta'an fakkaatu. Kun naasuu wayii guguddaa keessa wanta isaan gashee natti fakkaata. Yommuudhuman taa'ee ilaalu wanta kana. Kanaafi gartuun akkasii kun kana gochuudhaaf adeema jennee wanta afaan guunnee haa ta'uu dandeenyu wanta jiru natti fakkaatu badaa. Dr. Tafarii Margoo immoo kabiraanii gadaa kanatti pirezidantii waldaa qorannoo Oromooti. Waldaan qorannoo Oromoo waggaatti si'a lama silaa qorasaa kan taa'u. Ka walakkaa waggaa qophiin keessan maal fakkaata? Maal godhaa jirtu? Yoo qophii qabaattan yoomiif eessatti ka jedhu too dhaggeeffattoota keenyatti himtanii. Fayyaa ta'ee dasuu gaaffii kana gaafachuu keetii fi waldaan qorannoo Oromoo qorasaa giddu galaa barana Londanitti taa'uuf adeema. April 14-15. April 14-15 torban sanbata dhufu London School of Economics itti godhachuudhaaf karoorfatee jira. Qophii keenya xumurree jirra. Wanti nuyi irratti mari'achuudhaaf teenyu haala yeroo irratti namoota adda addaa, beektota adda addaa wanta hirmaachisuudha. Tiimiin walgahii kanaa walitti dhufeenya mootummaa Itoophiyaa yookiin steeta Itoophiyaatii fi mootummoota dhiyaa kanarratti xiyyeeffata. Dhiibbaan immoo saba Oromootii fi
saboota adda addaa gaanfa Afrikaa keessa jiran irraan ga'uu danda'uu fi gahaa ture fi gahaa jiru kanarratti kan xiyyeeffannee marii keenya goonu. Egaa 8 on Saturday hamma Sunday galgalaatti jechaadha. Sunday haga 6 walakkaatti. Beektonni akka fakkeenyaa fi keessummaan kabajaa iskoolaara beekaa nama Faransaayii tokko Louis Freck jedhama. Nama anthropologistiidhaa fi nama seenaati. Nama seenaa baratedha. Gaanfa Afrikaa Itoophiyaa kana akka gaariitti nama gadi fageenyaan qoratedha. Sarara dhaga'uuf teenya. Waan inni jedhu haala amma biyya sana keessatti adeemaa jiruu fi gara fuulduraatti illee maal akka ta'uudhaaf malu sarara hin dhageenya. Kan biraa immoo namoonni beektonni Sumaalee illee hin jiru. Namoonni akka Dr. Muhammad faa biyya Belgium jira. Warri Sidaamaallee qooda keessaa fudhatu. Kanaaf nama keenya kottaatii qooda irraa fudhadhaa. Namoota London jiran qofatu hin ta'ini. UK keessa darbeellee namoota keenya namoota biyyoota Awurooppaa adda addaa keessa jiraniif illee affeerraan godha. Qophii keessaniif milkaa'ina hawwineerraa Dr. Tafarii Margoo qorataa fi barsiisaa saayinsii dinagdee Yuunivarsiitii Waterloo Kanaadaa keessatti yeroo dheeraa fudhannee waa'ee muudamuu Dr. Abiy Ahmed Ali Abbaa Fiixaa muummicha ministeera Itoophiyaa ta'uun kuni maalirraa maddaa, Oromoodhaaf balaa maal qabaa, faayidaa maal qabaa, eenyuun gammachiisee haasaan isaanii, eenyuun dallansiisee kan jedhu tokko yoo ta'e kan jedhu ilaaltanittu. Yeroo keessaniif guddaa galatooma Dr. Tafarii ulfaadha. Fayyaa ta'a. Fayyaa ta'e atis darsu sagantaa kanarratti naaf eeruu keetiifi. Dhaggeeffattoota keenya qophiin imalaa keenyarraa hanga ammaatti kan keessummaa keenya waliin turre kana fakkaata. Isinis waan nu caqasaa turtaniif koraa bulaa jecha sagantaa keenyarraa kanumaan xumureerra. Sirbattaanu kanaan nagaatti kan isiniin jedhu Andassuu Duulaati. Muranne kutanne kaane Oromoo lammatan gabroomnu. Kaane Oromoo lammatan gabroomnu. Ikamne gonkumaan jiraannu. Infeenu gabrummaa. Harkoota gabrummaa ammayaan bifaanna dhiitamaa bitamaa ammayaan jiraanna. Samniko kaane Oromooni toomatti neebinu yoo baates lubbuuni kan darbarraa barree kaane tokkummaani kan darbarraa barree kaane gamtaadhaani kan darbarraa barree kaane tokkummaani kan darbarraa barree kaane gamtaadhaani. Abshir ya gota ko abshir ya gota ko jabaatu inji bandon kedi ofira kolallu abshir ya lamme ko jabaatu inji bandon kedi ofira kolallu abshir ya lamme ko jabaatu inji bandon kedi ofira kolallu. Kaane Oromoo lammatan gabroomnu. Miidhagaa bitamaa gonkumaan jiraannu. Muranne kutanne kaane Oromoo lammatan gabroomnu. Miidhagaa bitamaa gonkumaan jiraannu.
ta'e Ushubtiyyate dhaloonni fincile Jaalatu zibbitus numa buuta qile 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 أبشر يا كيروكو أبشر أبشر يا داغوتا أبشر